Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshinii nageenyi badhaadha. Mata dureen keenya har'aa maqaa kan jedhu yoo ta'u, maqaan jechuun maal jechuu akka ta'e fi akaakuun maqaa maal fa'aa akka ta'an bal'inaan waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf hagaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Maqaan akaakuu jechootaa keessaa isa tokko ta'ee akka matimaatti yookaan immoo akka aantimaatti galuudhaan hima guutuu kan taasisu jechuudha. Garee himaa keessaa isa tokko jechuudha. Yoo aantima yookaan matima hin qabaanne inni tokko guutuu akka hin taane kanaaf guutuu taasisuudhaaf ni gargaara jechuudha. Matima ta'uudhaan maqaan itti waamama waan tokkooti. Itti waamama kan namaa ta'uu danda'a, kan bineeldaa ta'uu danda'a, iddoo ta'uu danda'a, meeshaa yookiin yaada waan tokko ibsu ta'uudhaan bakka bu'ee waan sana bakka bu'ee kan gargaarudha. Fakkeenyaaf Tolasaa, Qananiisaa, Finfinnee fi kan kana fakkaatan inni kaasan kun maqaaleedha jechuudha. Finfinnee kan jedhu maqaa iddoodhaaf yookiin magaalaadhaaf kan kenname. Qananiisaa, Tolasaa kan jennu kun immoo maqaa namootaaf kennamudha jechaadha. Egaa waa'ee maqaa hagana jenne maqaaleen gosoota 5 qaba. Gosoota gurguddoo 5tti qoodama jechuudha. Isaan keessaa inni tokkoffaan maqaa dhuunfaa yookaan maqaa mataa jedhama. Mataa mataatti kan wantoonni adda addaatti waamaman maqaa dhuunfaa jedhama. Kan biraa maqaa gamtaa jedhamu jira. Dimshaashatti yookaan akka waliigalaatti kan iddoo tokkotti waamamu maqaa gamtaa kan jedhamu jira. Maqaa dimshaashaa kan jedhamu jira. Maqaa meeshaalee fi maqaa killayyaa jedhamuudhaan egaa isaan kun bakka 5tti qoodama jechuudha maqaanii. Amma bal'ina isaanii tokko tokkoon haa ilaallu. Maqaa dhuunfaa. Kun maqaalee dhuunfaa namni tokko yookaan bakki tokko yookaan wanti tokko kan ittiin waamamu dhuunfaatti yookaan mataa mataatti kan ittiin waamamu yookaan ittiin beekamu maqaa dhuunfaa jedhama. Fakkeenyaaf Firoomsaa, Caaltuu, Laaftoo, Adaamaa yoo jennu isaan kun maqaa mataa mataatti wantoonni kun yookaan namoonni haa ta'u bakka haa ta'u lafa haa ta'u kan mataa mataatti ittiin waamaman yookiin ittiin beekaman maqaa dhuunfaa jedhamu jechaadha. Maqaaleen dhuunfaa kunis heddummina agarsiisuudhaaf dhamjecha oota jedhamu ofirratti hin maxxanfatanii faallaa kanaa baay'ina yookaan immoo heddummina agarsiisuudhaaf dhamjecha faa jedhu ofitti maxxanfachuu danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf Galataa jennee galatoota hin jennu jechaadha. Kun seera seerluga afaan Oromoo keessatti dhorkaadha jechuudha. Haala kanaatiin maqaa dhuunfaa dhamjecha oota jedhutti dabaluudhaan baay'ina agarsiisuun kaa'uun hin danda'amu. Haa ta'u malee dhamjecha faa jedhu dabalachuudhaan egaa baay'ina isaanii agarsiisuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Firoomsaa jennee Firoomsaa faa, Badhaatuu jennee Badhaatuu faa, Dureettii jennee Dureettii faa jennee haala kanaatiin baay'ina isaanii agarsiisuun kaa'uun ni danda'ama jechuudha. Egaa waa'ee maqaa dhuunfaa hagana jenne inni itti aanu yookiin inni lammaffaan maqaa gamtaa kan jedhudha. Maqaa gamtaa jechuun wantoonni amala wal fakkaataa qaban iddoo hundatti yookaan gamtaan yookaan gareen kan ittiin beekaman ittiin waamaman maqaa gamtaa jedhamu jechaadha. Maqaaleen gamtaa kan jennu fakkeenyaaf saree gurraattii haa taatu, diimtuu, kafarajjii haa taatu, habashaa kan jennu kun walumaa galatti sareen maqaa gamtaan saroonni guddaa xiqqaa ta'an waliin itti waamaman saree kan jedhu jechuudha. Biyya yoo jenne akkasuma nama yoo jenne nama gurraacha adii ta'uu danda'a, keelloo kan ta'u hin jira halluun nama garaagaraa. Laga, tulluu, farda, haadha, mana, hoolaaf kan kana fakkaatan egaa maqaa gamtaan wantoonni kun itti waamamanidha. Maqaaleen gamtaa baay'ina agarsiisuuf dhamjechoota adda addaa fayyadamuu danda'u. Dhamjechoota akka oota jedhu, oota kan jedhu, lee, wan, olii, lee kan jedhaman kana maxxanfachuudhaan baay'ina agarsiisuu danda'a jechuudha.
fakkeenya mee fudhannee haa ilaallu. Saree jennee baay'ina agarsiisuuf saroota jechuu dandeenya. Farda jennee fardeen, nama jennee namoota, jabbii jennee jabbilee, haadha jennee haadholii, sa'a jennee saawwan jechuudhaan baay'ina yookiin heddummina isaanii agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Kasadaffaa maqaa dimshaashaa. Maqaalee dimshaashaa kunneen egaa wantoonni adda addaa bakka tokkotti dimshaashaan yookiin walumatti kan ittiin waamaman maqaa dimshaashaa jedhamu jechaadha. Fakkeenyaaf uummata, bineensa, konkolaataa, waldaa, horii, koree fi kan kana fakkaatan egaa maqaa dimshaashaati jechuudha. Uummata jennu uummata saba adda addaa kan walitti qabatu ta'a jechuudha. Uummata tokko kan naannoo tokko jiraatan, naannoo adda addaa kan jiraatan ta'uu danda'a. Bineensa kan jennu walumaa galatti kurphee haa ta'u, bosonuu haa ta'u, waraabessa haa ta'u, maal walumatti bineensa kan jennu maqaa dimshaashaan warreen ala galan lubbu qabeeyyii ala galaniin bineensa jennaa jechuudha. Konkolaataa yoo jennu konkolaataan xiqqaa ta'uu danda'a, fe'iisaa ta'uu danda'a, gosa adda addaa kan qabu dimshaashaan kan itti waamamu maqaa akkasii maqaalee dimshaashaa jedhamu. Maqaaleen kun yaada danoomaa of keessaa qabu garuu qeenxeedhaan kan barreeffamu jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Koreen haa hojjetu jedhama. Inni kun koreen haa hojjetudha. Koreen kun koree tokko ta'uu danda'a, koree baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Uummanni maal jedha? Bineensa kunuunsuun barbaachisaadha. Konkolaataa isa kam bituu barbaadda? Himoonni jedhan kun himoota fakkeenya maqaalee dimshaashaati jechuudha. Egaa himoota armaan olii kana keessatti danooma ni qabu garuu qeenxeedhaan ibsamanii, sababni isaas maqaaleen kunneen bu'uuruma irraayyuu maqaa dimshaashaa wantoota waan wal isaan fakkeessan qabaniif iddoo tokkotti kan kennamedha jechuudha. Inni itti aanu finnaa arfaffaan jechuudha. Maqaalee meeshaa. Maqaalee meeshaa kan jennu mi'oonni garaagaraa kan ittiin moggaafamanii yookaan ittiin waamaman maqaalee meeshaa jedhamu. Maqaaleen kunniinis egaa meeshaa mana keessaa ta'uu danda'u, meeshaa hojii fi kan kana fakkaataniif fayyadan ta'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf eelee, barcuma, kophee, siree, minjaala, fal'aana, haamtuu maal kan jennu kun maqaalee meeshaati jechuudha. Meeshaalee adda addaa kan ittiin moggaafaman maqaa meeshaa jedhamu. Inni shanaffaan fi inni dhumaan maqaalee killayyaati. Maqaaleen kunneen wantoota gocha ta'umsa yookiin yaada waan tokkoo kan ibsan kan ittiin moggaafaman maqaa killayyaa jedhamuudhaan beekamu jechaadha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle gowwummaa, hayyummaa, abshaalummaa, laafina, jabina, sabboonummaa, gantummaa kan jedhan kun egaa maqaalee killayyaati jechuudha. Maqaaleen killayyaa kun dhaamjechoota danoomni hin fudhatan. Danoomni agarsiisuudhaaf dhaamjechi isaan fudhatan hin jiru jechaadha. Egaa walumaa galatti maqaaleen kunniin bakka gurguddaa lamatti qoodamuu danda'u. Isaanis maqaalee lakkaa'amanii fi maqaalee hin lakkaa'amne jedhamuudhaan bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Maqaalee lakkaa'aman kan jedhamu wantoota lakkoofsaan tokko lama jennee kaa'uu dandeenyu hanga isaan ibsine jechuudha. Isaan maqaa lakkaa'aman jedhamanii beekamu. Isaan kunis egaa fakkeenyaan fudhannee yoo ilaalle kubbaa tokko lama jennee kubbaa lakkaa'uu dandeenya, nama lakkaa'uu dandeenya, farda lakkaa'uu dandeenya, muka, harree, kitaaba tokko lama jedhamanii warri lakkaa'amuu danda'aman
maqaalee lakkaa'aman jedhamu. Gama biraatiin ammoo maqaaleen hin lakkaa'amne jiru. Maqaaleen kunniin lakkoofsaan 1, 2 jennee kan kaa'uu hin dandeenye. Maqaalee hin lakkaa'amne jedhamu jecha. Fakkeenyaaf bishaan lakkaa'uu hin dandeenyu. Copha isaatiin lakkoofnamoo, burcuqqoon lakkoofnamoo, litiraan lakkoofnamoo ka jedhu egaa hin beekamu jechuudha. Lakkaa'anii wantoota kana kaa'uun hin danda'amu jechaadha. Shaayii, biyyee, qilleensa hagam akka ta'e lakkaa'uun hin danda'amu. Rifeensa hagam akka ta'e lakkaa'uun beekuun hin danda'amu jechuudha. Isaan kun maqaalee hin lakkaa'amne jedhamu. Walumaa galatti egaa maqaan itti waamsa waan tokko ta'ee akkaataa qoqqoodama akaakuu maqaalee sanatti irratti hundaa'uudhaan wanticha adda baasee ibsuudhaaf kan moggaafamudha jechaadha. Maqaan moggaasa wanna tokkooti. Yookaan immoo kan ittiin wanti sun beekamu bakka bu'aa wanta sanaati jechuudha. Isaanis egaa bakka 5tti akka qoodaman. Isaan kunis immoo maqaa dhuunfaa, maqaa gamtaa, maqaa dimshaashaa, maqaa meeshaalee fi qillaa jedhamuudhaan akka beekaman ilaallee jirra. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Haga mata duree birootiin wal arginutti nagaatti.